Kita mutu mana? Tahu you? Ada lah fanguanin kita kebitnya na oftere itu koi. Ragaa sobaa kun naaba itti nagaa. Miliyonan tan. Hojjechuu dandeessa? Ragaa baata jechuudha akka jechuun osoo hin argin akka nama argeetti. Nama birii kuma shanitti fudhachuu dandeessa. Isheen achi butee deema maaree nan dhufa. Akkam jirtu hordoftoota keenya bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha har'a yaadan isinii kennuuf dhufe yaadas ta'u garuu piraankii kanaan dura hojjennetan kan isiniif dhiyeessu hin jiraata. Maaliif isin duraa bannee jirra. Kan isin duraa banneef immoo rakkoo tokko tokko nu mudatee fi inboxinaan dhuftanii hin baddanii piraankiin dhiistamoo maal kan jettanii baay'een keessan jirtu. Piraankii hojjenne torban tokko ol ta'eera. Kanammoo rakkoo tokko tokkotu ture. Kanaaf piraankii kanaan dura hojjenne iddoo adda addaa fi guyyaa adda addaadha kan nuti hojjenne rakkoo tokko tokko ni qabaata itti bohaartanii abdii guddaa qaba. Yaada kana irra deebinee piraankii bareedaa kan isin hojjennu jiraata. Ammaaf akka hin banne isinitti muudufne isin bohaarsa yoon jechuuti xiqqoosee amma waan gaarii isiniif nutti itti daawwadhaa ittiin bohaaraan isiniin jedha. Torban kana booda immoo gaamma torbee dhufutti to'aa yaadni hin ga'in viidiyoo lama isin hojjechuun ayyaa viidiyoo kana caalu waan isin bohaarsu isin hojjechuu hin dandeenya gara fuulduraatti yaada baay'ee jira. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Yaada yoo qabaattan koomenti. Yagisanii nagaagalata. Miichimee birrii guddaati. Namni ijaan argee nama lama ture. Nama biraatti dabalii naan jedhanii nama immoo akka nama guddaa ta'uu qabadan akka ragaatti jechuudha. Mi'a maalidha? Mi'a namatu mi'a fuudhetu namni ilaala. Maali godhadee mi'a isa fuudhame? Ani hojjetaa mootummaa dha. Ta'uyyuu. Taadaan lafa waan takka bitira na oftere itti koi. Miti kaa warra argeetu jiranii akka nama sadaffaatti galchuudha. Waan hin argine takka bittiin galashi. Nama guddaadha nama. Maal ta'a wanticha waan dhugaadha yoo murteessitan? Maal akkamitti? Maal akkamitti ta'a? Murteessitanii? Maal akkamitti? Miichi mi'a birrii 200,000 walitti gammatu moo? Miliyoonan ta'an. Siniif koo waan sinii kennu jiraata? Maaltu naala? Maallaqaan sinii kenna siniif? Maalin jedha gaamman? Jechuun waan namtichi jira murteessi warri ragaa lamanii sana akka isaan beekaa argeeraa qofa wanti biraan jiru. Maal akkamittiin waa hin argine argeera. Namni dalagaa akkamittiin waa hin argine argeera. Namni jiraachuu barbaadu waan ija keetiin argee akkamitti argeera. Kanaaf naa murteessitaniire. Maal akkamittiin waa hin argine akkamitti argeera jettati kome. Injiramaa akkas. Rakkoo maalii qaba bara kana namni nama murteessaa du'ayyuu kan walitti murteessu jira. Inni sirriidha. Inni qabu inni yakka kaa. Inni yakka kaa. Maal kunis hoo yakkuma? Maal akkabittiin? Waan akkasii mamda fudhachuu nabeettaa ammatti waan. Lakkiin beeku garuu ani biyya kanaaf haaraadha garuu beekaa namuma. Animaa garuma kana garuu jiramni yeroo finas jira namoonni immoo akka fuula haaraatti kan isaan qabeenyaa sana fudhatu. Utumanni isuman ijaan argeeyyuu yoo qulqulleeffadhe malee murteessitanii? Murteessu maal akkana waan akkasiin godhaman. Soqaa guddaa galatoomaa. Hojii kamis? Hojii birrii 5,000 argamsiisuu danda'u. Maal fa'i? Maal fa'i? Qabeenya birrii 200,000 waliif bade. Qabeenyi qabameera namni arge nama lamadha ansaayi sana achi turre akka namachi tureettitu isaanii wajjinan turaniis jettee ragaa baataa qabeenyi sin deebi'a ammas qabdii immoo jedhaa fudhachuu dandeessaa ragaa ba'u jechuudha. Kan inni nanni badee immoo isa dha. Kan kooti qabeenyichi. Kan koofi kan nama biraati garuu abbichi hin jiru qabeenyi immoo harka ture. Ani immoo biran ture gaa sana nama lamadha kan arge. Hojii namaa arge kunoo ragaadha. Naa hojii jechuun biizinesii jechuun kun koo tola waltummaa miti gaa biizinesii eegatti argata ta'e hojii. Daare kun amanuu guddaadha kana maal kana mijeessu guddataadha. Hojjechuun dandeessa? Ragaa baata jechuudha akka jechuun osoo hin argin akka nama argeetti. No. Eshi boorsaati ofitti dhufuu dandeessa? Kilaasiin qaba. Yoomitti ture? Yoomfaa mijata kan bira. Kan bira yoomfaa mijata. Jechuun sa'aatii sii mijate meeqaati? Jechuun borkee ganamuma kilaasii qaba malee sa'aatii booddee jira. Sa'aatii booddee jirta? Argeera tuni fudhate ragaa baate. Sirrakkisu. Garuu si jalaa badee dhabni. Dirqama. Si jalaa badee dhabna ni cubbuun qabu ni. Jechuun wanti isin argine tokko akkamitti cubbuun qabu? Isa ragaa rakkinne mammoo hojjetu. Achitti isaati. Akkam waaqan sodaatta? Ani sodaadhu. Akka maaf ragaan baattere? Maaf ragaan baattere? Si jalaa badeera sababeeti jettee fi. Jechuun ta'uyyuu waan jechuun miti. Si jalaa baduutti amantaayyuu jechaa jira. Inni sirriidha garuu ati akkamitti waan hin argine tokko ragaan baattas? Na jalaa badeera waan itti jettee fida malee waaqan mana sodaadhe. Jechuun eegga sodaatte akkatti waan argine tokko argeera itti dhugaa baatare. Jalaan banne kaasiin. Badeera. Ati hin argine garuu akkamitti dhugaa baatare? Baduu badeera. Akkamitti ati isheetu baduu baatus akkamitti waan gurra keetti nageenya waan ijaan argine tokko dhugaa baatare.
Dogoggora jechuudha. Dogoggorte? Allee qoosaa ture garuu. Piraankii ture qoosaa ture. Nagaadhaan. Maal ture beektaa? Kaleessa. Namatu birrii mi'a birrii kuma dhibba lamaaf na olitti hin tilmaamamu. Meeshaa elektirooniksiiti wantichi. Nurraa fuudhee namni lamoo ijaaf jetti namni argee nama lama. Qabsiisneera nama sana tu gara sira maal maal naqini ragaan nama sadii taanaanii abbicheen miichisnii deebi'aadhaan. Namni lama sirriitti kan argee jira. Birrii amma barbaadan sinii kennama. Waan sana ijoollee sana wajjinan ture jettanii itti himtanii naaf ibsuu hin dandeessu. Nama tokko barbaachisaa jechuudha sin lamaan keessaa abbaan tokko. Ragaa sobaa hin ta'u. Sobaa ilaalaa dhaggeeffatu warri lamaa suni arganiiru. Isaan sirriitti arganiiru. Ati immoo sadaffaan sababii barbaachisuu fi argeeraatti waama isaan jedhan duukaa jetta maal si rakkisa kun isaan nu arganiiru. Maafin hojjettan? Wayish dhaabadhu beekaam dhaabadhu waan hojjenne maafin hojjettu? Maaliifin hojjettu qaba? Hojjedhu ragaa sobaan bahu. Nan sagadaa? Kun koosa amantii kun na dandeessu. ilaallatu. Jechuun birrii amma barbaada yookiin wantichi boori amma Waan birrii sin barbaadu. jechuun birrii koo nama si kennuu Ana abbaatu. Dhugaarratti hojjechuun barbaada malee macheen beeku amma hin jiraadhu keessatti waan dhugaara hojjedhu jiraachuu sin barbaadu narra sin eegamu. Amantii kun koo dogoggora miti gashtiituu namni jaayilaaluu fuudhee. Warra kan warra akkasitti hojjechuu barbaadu qopheessaa malee. Hojjechuu barbaadu miti kana booda si hojii waan akkasii hojjechuun barbaadu garuu qabeenyinaa deebineennaan kana booda mi'a koo saneen eeggaddaa nama wajjin walitti dhufeenyaan qabu. Waaqayyo siifa deebisuu siifa barbaadu dhugaan keessi yaa baasu. Waaqayyo siifa deebisuu maaf dhugaa nama barbaadu keessa iddoo abdatti. Dhugaa nama maaf hin barbaadu. Ayaan akka kottutu si danda'ame utuu har'a si galu nan jaalladha. Ichuun galee miti akka naa galuuf immoo maaf irratti hirmaattatu. Maal akkasii galuuf yooni wanta akkasii nama sana wanta akkasii perfect daadatti yoo nama hojjetu yoon argee yoonni kan kee fudhaa irra ta'e maaf fuutaan jira qabuu nan danda'a. Argameera kaa argameera. Akkasii immoo maaliif si godhama? Maanni hojjettetti? Maaliif hin hojjeta? Maaf hin hojjettaa? Maaliif hin hojjeta? Maal birrii yoo fudhatta? Maanni tola miti. Dhimma birrii Qalbiidha dhabbii keetii. Maaliif yaada akkasii nu mariisista? Yaada akkasii nama na beeka. Maaliif? Nama na beeka. Jechuun yoon hojjetan inni istaa. Nama qabdanii nama waasa jiruun ni nama. Nama lama qofa kaa nama tokko dabalatu. Ragaa sadaffaan immoo sidha. No ana miti. Ani moon turre kaa gaafa sana. Eessa dha? Ani moon turre. Garuu lafa hin jiru. Tuun jiraadhe maal gochuudha? Maali diin dhaqee ragaa baadhe? Maali diin? Argeera ijoollee sana wajjin. Maali attamitti? Akkamittiin argee? Maal ta'a yoo baate? Akkamittiin argeenaan ragaa na gaafate? Jechuun ijoollee sun argamni isaanii wajjin ture qofa Hin beeku. Haala akkamitti na gaafachiisuu dandeessa? Waan akkasii maal akkamitti na gaafate? Nama maayidha? Naanni nama wanis nama akka keenya. Nama akka kotee erga taate qabeenya kee ragaa si barbaachisu lattee itti guuttatee ragaa fudhatta malee ragaa sobaa kan naa bahetti na gaafata. Maali diin ragaa sobaa si ba'an? Maaf hin baatu Maali? Jechuun tola miti. Ati maali? Ati maali mee? Maanni ati maali? Qabeenya kee yeroo ta'e seeraan gaafachiifatan namoota sana qabattee maal? Amma na tuffattee na. Ani moo lakkisiifachuu qoomii ta'a. Maal akkam nama ne? Ati maanni maal namni tuffata. Galata ishee. Namni tuffata. Gashi dhiifama beekaa ishee gashi. Kootu dhaabadda. Namni lama sirriitti Achi ture irraa jechuudha maqaa. Wai bakka isheen hojii haasa'u naa isheen achi butee deema maali nan dhufa asirratti eegaa kun hoddana gaheen deema. Maali yoo ammoo xumurree deemtare. Maali nan dhufa hoddana kun hoddana geggeessee deema asuma aadaa eegaa asirratti. Achi dafi deebi. Naannoo sana ture gaafa sana jechuudha malee waan biraa waan gafti dhufu qabu. Wantichi amma natti mana murtii miti garuu qaama seeraadha. Qaama seeraa ta'e amma mana murtii deemu ganaa iyyata banuun gaafata wantichi. Direct namni sadii jiraateenaan wantichi naa deebi'a. Eeyyano akkas. Ani moo birrii si kennu. Nama lama ammoo sirriitti arganiiru. Birrii moo yoo barbaade wantichi bor yoo ta'e amma qabdi jedhaa si kennuu hin danda'amu. Akkasumatti immoo gargaartaa ishee. Ishi akkasumatti Jechuun wanta akkasii namatti murteessuu hin danda'u jechuudha baay'ee. Ishi ammati itti mareedduuti birrii jalaa siin kennaati yoo birrii kuma lama sadii si kennuu hin danda'amu harka jira. Isha ta'u hojjechuu hin dandeessa? Maaliif? Maal qaba yoo jette? Kun hojii maaliiti yuutii kun koo jecha lama sadii himanii darbuudha. Barbaannu jettanii nu gargaaraa ishee. Jechuun ammatti lama tokko sii galuu qaba. Ammatu wanta kan biraa ta'e si gargaaruu dandeenya. Kan amma garuu dhugaa tokkotu hin arginu akkamitti. Naannoo rakkisa tokkotti. Nan gargaartu? Kana sin gargaaru. Haa ta'u jira. Galatoomi. Kanaafidha. Galatoomi maal ture beektaa? Baga nu gargaaree Adda baasuufi namoota baay'eetu sobaan dhugaa namarratti ba'a.
sadda baasaa irra beektan. Waraabamaa turte piraankii dhabu. Hojiin arginu hin hojjennu. Jechuun birrii barbaade siin kenna. Birrii laafenneeti wanta waan hin arginu jabeenyaaf. Maal wanti waan sirriidha qabatamaa dhawu. Nama biraa barbaadde. Sirrakkisu maalli beektaa warri lamaa suni arganiiru. Isaan arge malee ija isaanii keessa immoo hin jiru kan kanaafuu waan amantaa. Maal wanti isaan argan jechuun isaan argachuu ati argite jechuudha maal rakkoo maalii qabu. Galata waan nu yaaddaniif. Ragaa sana baatennaan ofii keettis qarshii keessaa fudhattu qabdu. Maal wanta hin argine kun ragaan baare. Kootu akkatti ragaa baatu jira dhaabaddash. Haa ta'u hojjetu. Maalatti nama hojiin hin qabdu nama beeku. Nama beekuun qabanu. Jechuun namni lama jira nama sadaffaa barbaachisanii. Beessaatti naannoo keessa. Alma naannoo kanadha. Nama tokko abdeele. Nama tokko. Jechuun nama tokko yoon argadde si ta'a kaabbichi. Wantaan nama beektu hin qabdu nama ragaa sitti naa kan xiyyataa nama itti maal Maftee soon taane dirqama wantichi namni lama ijaaf ijatti argeera garuu yoon hojjettatee hojjettaa isheetii warii birrii kuma kuma si kennamuu danda'a. Nama birrii kuma shanitti fudhachuu dandeessi. Maal kuma shan? Birrii kuma shan. Maal ameesi? Ragicha hojjetteenna. Akkasii. Huh?